leencoo baatii obboleewwan keenya addunyaan xiqqoodha keessaa deemna isinis ilma qabdanii ilma dhiiraa yoo rabbiin isinii kenneen qabdanii yookaan argitee shamarran qabdanii mee wayita ofiisa keessa teettu yookaan mana waajiraa keessa teettu ilma kan keessan laali yoo mana suudii sanitti hidhaa qabaate shamarran yoo taate yoo shamarran rabbi sii kenne abiyaan amadin beekaa kenni dubartii qabu ijoollee mati xiqqoo tattee san laali babbareedduu gaafa argitee dhuftee mootummaa qeeroo fi qarreen fidde ka Jawaar Mohammadin hoogganamu fuudhaneetti si kaayan shamarran xixiqqoo babbareedduu sanatti qabattee aadaa Oromoo uffiftee fidde yoo har'a achi keessa jiraatan hagamta akkasitti dhagamaa mee laali Abiy Ahmed jiruun addunyaa xiqqoodha har'a jiruu gaarii keessa jiraattaa isaan azaaba keessa jiranii haa ta'u laakiin seenaa gaarii seenaa bareeda ka ilmaan Oromollee fayyadu yoo hojjette silaa bareeda jechuu barbaade du'aa'illee sii boona rabbumaa jedhimee ummata kana achi keessaa baasu yoo ka dandeettu irratti hojjedhu achi keessaa baasu. Leencoo baatii nama Minisootaa ture nama qabatamaan illee beeku kabajamaa ulfaataa dhaamsi kiikuu yoo kasi bira gahu jiraate tahe I know you are very strong man nama argitee hedduu jajjaba qabsoo Oromoo keessatti adda bilisummaa Oromoo keessa jiraachuu kan keetiif haala adda addaa geeggeessuu kan keetiif istin beeyna jechuudha. Wannan argitee kabajaaf ulfinnaan si gaafadhu yoo argitee haalli jajjabaan illee si jiraate yookaan karaa alaatiin haa ta'u karaa mootummaan haa ta'u waan kan argitee taa'a itti yaada haga Jawaar Mohammadin ba'utti dhaamsi kun yoo sin bira ga'e obboleewwan keenya kana kunoo kaasitti shamaa jiran reeffi isaanii ijoolleen biratti duute hafuura baafachuu hin danda'anii rakkoo adda addaa keessa jiran ummata kana furmaata itti fida kabajaan ulfinnaan isin gaafanna jechuudha akka qeeroo fi qarre akka Oromoo kutaa 11tti akka argitee uumambiin bani aadamummaatti kana isinii dabarsuu barbaadu. Ilmaan Oromoo kutaa 11 sagalee ta'aa fi ummata kanaaf isinis of ilaala yoo bakka san jiraanne badaa maal taana wacce garii beeki daqiiqaa lama daqiiqaa tokko fudhatte anama akka yaasinitti maal yaada osoo bakka san jiraanne har'a badaa maal taha eenyus sagalee naa taha isaanis wanni biyyaa baase beeki quufaa miti rakkinna rakkinni gaafa dhufe argitee baniin aadam yookaan ilmi namaa kun argitee waan ta'u qabu jireenya ofii fooyyisuudhaaf yookaan argitee jiraachuudhaaf tattaafata malee osoo qalaniin jiraate maaltu biyya isaatii baase biyya isaa keessa ta'a haadha abbaa isaa biyya isaa keessa ta'a ho'aa fi rakkinnaa fi nafa dhiqachuu dhabuudha nyaata gaarii nyaachuu dhabiisarra kana keessa silaa deemee dabra dhiyoo jechuudha kana maraayyuu rakkinnatti fide namoonni gadiin argitee waraqaan qabanii karaa malee seenanii numarruu waraqaan qabnu waraqaan kan nu qabnu argitee mana keenya ka dhugaatu sanuma alaa mara keenya yoo dalagan jechuudha jiruun addunyaa xiqqoo isaan illee keessa ba'anii ima dabran waa lamaan keessa ba'anii dabran dararaa fi rakkoo yookaan du'aan laima san wanni biraan jirtu dhiiroo baniin aadamin rakkatallee hin beelawallee hin hidhamallee hin tumamallee achi booda rabbiin furmaatallee fidaafillee warrumaan isin argitan kanatu achi keessaa bahee jiruu gaarii rabbiin kennuu danda'aaf yookaan argitee ta rabbii turuftee achi keessatti du'anii dabruun ni mala. Kanaafuu please sagalee walii haa taanu walaa jabeessinuu bakka hundattuu yuunifoormii piroofaayilii isaanii uffadhaa piroofaayilii keessanirra kaa'edhaa jechuu kiyya ummata kanaan sagalee haa taanu kabajaa ulfinnaan isin gaafadha ilmaan Oromoo kutaa 11 baay'ee ulfaadhaan caqasuudhaaf yoo dogongore dhiifame
ayo boleh sekene ya sini du galatomi du gomurang kabdu majiru du batte galatomi jaza kairi argat du jaza kallahu kaira namni tokko beita osoo jiru yoolii boo'ira kongo boromoon teenna kabeeytu nama gaafa du'e foloon isaa guddata gaafa du'e kaan dala bobeessanii beekamtiin isaas gaafa sadi koyteen ni jiru nasbee isaa maaruu irratti hin hojjenne gaafa du'e du'aa isaa rarraasuu irratti tokkoffarra jirra sadarkaa qabna. Bakka wayita jiran wal bira dhaabatuu kanatti ulfaata. Amma osoo mana biraa deemne nama kalee galgala abbaa abdii bira ture nama 1,500 akkas ture. Achi jala ta'anii nu laalan. Wanni haasoo inuma taphaatii malee wanni sirnaata kallee keessa hin jirtu maqaltii irra ture. Garuu wanni achi jala taa'ee laalu namni gastii ergatu laayina qabatee hisaaban qabu lakkoofsa namaatii oli. Garuu wayita rakkatanii dhimma dhugaan yeroo namatti hin kennine dhimma rakkoo irraa namni dubbatu namni nama hordofu namni nama dhageeffatu nama muraasa jechuudha. Isin warri pilaastika uffattanii rakkoon ijoollee biyya arabaa jirtu rakkoo kiyya jettanii dhuftanii kan ammallee carraa seenuu dhabdee jala kana jala teettee taabbootu akkanumaan teettee dhageeffattu rabbi jazaa kee si haa deebisu jazaan kee jannata haa ta'u. Wanni biraa wanni olii goonu hin jirru kanuma jenna dhimmi ijoollee suudii kana mayyaachifne dhimmi kamuu akka nama mayyaachifne asirraa beeka. Namni Oromoo ta'ee dhimmi ijoollee biyya arabaa jirtu keessattuu biyya arabaa keessaa biyya suudii jirtu si yaachifne Oromoo taate dhimmi wanni biraa si yaachisa jiree yaaduan. Warroota miidiyaa ta'e abbootii amantii kan kiristaanaatiif kan musliimaa ta'e akkasuma warroota feemosootaa ta'e dhimmi kuyyoo sin rakkisin dhimmi biraa tokkollee si rakkisa jiree yaadu. Maal jennaaniin adda duree irratti daaspooraa biyya ambaa kanarra jiru keessa ni beekna adda dureedhaan wanni kaafamu ijoollee biyya Suudiiti. Ijoolleen Suudii masgiida ijaaraa jennaaniin kaafama booboo bosona baalee baadiyyaa mara keessaan deeme miilaan deeme masgiida ijaaruun birrii ijoollee tanaati. Kasheeka yoo biyya san dhufe makiinaa itti bitee galchu ijoollee biyya kanaati. Nullee ragaa ba'uu dandeenya rabbilleen arga. Kanamni sheekaa yoo masgiinni wayii ijaaranii bakka ga'uu dadhabe onlaayinii irratti taa'ee haasa'ee guuru maqaa gisee maradaanii shamara ta'ee dhiira ijoollee Suudiiti. Daasbooraan biyya hundarra faca'ee jira biyya faranjii keessa biyya hunda keessa jira garuu adda dureedhaan boonaa yoo jiraatte sheekaa roobee galchi adda dureedhaan namni irratti hirmaate yoo haati teena rakkattee qoraan baattee karaarra deemtu namni tokko ijoollee feemasii ta feesbuukiin foloo guddaa qabdu. Akkasuma nama sheekaa nama kamirra ergitee rakkata ijoollee nama tokko nama miila hin qabne nama wiilcheen deemuu danda'u. Mallaqa erganii waan ittiin deeman wiilchee bitanii deemuu ni danda'an ergan ijoollee Suudiiti. Lafeen duwidaa Itoophiyaa walumaa galatti ijoollee biyya Arabaa keessaa biyya Suudii jiran jechuun ni danda'ama yoo dhugaa dubban. Garuu akkatti tokko nama sheekaatittillee nama miidiyaatittillee nama feemasiitittillee dhagahamuu didee namni dubbatuu didee numa callisee ittuma laalu na ajaa'ibsiise immoo. Yeroo haka guyyaa addaatiin nama miidiyaa irra taa'ee wooma garaagaraa gargaarsa garaagaraa guuruutu jira. Ofii kiyyaa kan arga onlaayinii gubbaa taa'anii gargaarsa garaagaraa guurantu jira. Garuu namni yoo jiraate waa namaa godha. Gaafa hin jirre ofiiyyuu hin jiru. Amma nama tokko namaatiin anummaan miskiinni waan namni hin beekne kun illee hadha osoo du'e nama 2-3 illee taatu asirraan haasa'a piroofaayilii kiyyan kaayata. Wayita jiru hin jiru garuu maal fayyada kun? Haadha waan inni jiru keessatti yoo bira hin dhaabatin rakkoon isaa kiyya yoo hin jedhin waan danda'anii yoo waliin gargaarin yoo bira hin dhaabatin maaluma wal fayyada namni gaafa jire boo'ee gaafa du'e boo'ee maal fuudha? Uf duuba deebisee namni sun galateeffatamu faayidammaan inni asirraa argatu maali gaafa kan? Haga dandeenyeen koppiliinki sheerii godha taabii harkaan itti muddaa wal dhageeffata dabareedhaan kun gabbu'aa kuunessa haga dandeenye nama 5 illee haa taanu raasoina yoo sababbii nu asirra teennee haasoinu kanaan rabbi sababaa wayii godhe ijoollee tana rahmata godhee fi boru ganama baasuu danda'e hin beeynu. Abbaa rabbi jalaa dhaga'u hin beeynu. Kan shamaraa dubbate kan dhiiraatti taree dubbate. Abbaa rabbii ofii biraa waa qabu abbaa rabbi jalaa dhaga'u rabbitu beeka malee namni hin beeku. Haga dandeenyeen du'aayii goonee fi sagaleellee haga dandeenye dubbanne sheer godhaa nama fida waan dandeenye irraa hin haasoina
haga dandeenya nama sadiillee haa taanu lamaallee haa taanu yeroo kaanuu waan garaagaraa irrattuu fixaa jirra. Wayitanu asii kana teennee iyyuu nuka warrummaan feemasi jedhanii tokko namaatiin beekan ijoolleen suudii teettee ijoollee suudii tokkoon beekan ijoollee giittaraa ka'a. Nama asirra feemasi jedhan kana nama tumsiisaa ooltu. Wayitanni lubbuu kiyya na rakkabi. Harceena dibachiisan shaaworii seenaa jira jedhee iyyatu bira dhaabatee leenjarroo. Tokkoon beekan ijoollee achi keessa ta'anii ijoollee irra caalaan giiftara Ameerikaa keessa hin jiru suudii jira. Warra amma feemasi jedhanii uuma biraa bashannananii geemii taphatanii callisanii deebi'anii rafan kana tokko isaa akka inni mooyu akka inni mooyatu gaafa taphni jiru irra hirmaatee nama tumsiisu jala taa'e ijoollee suudii keessattuu baay'ee si beekana. Leenca kennuudha. Geemii achii gadi geemii xixiqqaa haa ta'u geemii gugurdaa taphatamu haa ta'u namni harka caalaa irratti hirmaatee giiftiidhaan bira dhaabatu. Foloon irra caalaa warra amma feemasa ta'e kana harki caalu ijoollee biyya Oromaati. Jara of jala qabatanii yoo ammoo jaraa sagalee ta'uu didan suni abbichummaalleen akka jiruuf laaluu qaba. Tokkoof beeka. Kataa jirus jira. Garuu namni irra caalaa namni isa dhageeffatu nama diidama eenyu isa dhaga. Kan silaa wali qabattee mataa nama kanaati bar wanni feemasiisi jechiisiise qabeenya kee hojjattee wali qabattee miti. Asirra baatee sirbitee harkee fuula dibattee dabbaa ijoollee durbaachi gargar jettee ilaaltee feemasii taate gaafa isaan rakkatan ammoo gaafa mana hidhaa keessa shamanii ajaa ati waan biraa dalaydu namaa miti rabbillee sillaala. Nama kana wali qabattee feemasii ittiin taate malee mallaqa wayii dalaydee fiddensee maqammaa feemasii jedhu wanni rooysise lakkoofsa nama wali qabatteeti malee lakkoofsa kana yoo itti fayyadamuun beekini ofirraa yoo gubidiisi maal goota waliin maqaan sifatta. Yoo nama keetiin hin fayyadin nama si jala godhu kana yoo nama keetiin hin fayyadin rakkataa keetiin yoo gargaarin yoo guyyaa akkanaa sagalee namaan ta'ini maal si fayyadare wali qabdee yoo teette gabaabaaf gurgurattamu. Osoo akkanatti teettuun gaaf tokko sirraa gubatee deebitee iyyitan malee. Tokko keessanii ni numa beeyna warri maan as geettan kun duubatti deebitanii manuma ijoollee xiqqaa dhadhaamsa diddanii kana dhuftanii narraa gubate gajettan tokko lama miti. Yoo duniyaarra jirra akiraan jiru. Addunyaan fixeensa ganamaati. Akka feete rabbi ijoollee tan achi keessaa baasee gaaf tokko bakka tokko bahuu danda'anii itti ajamuu dandeettan ammallee karaatti himaa ajamaa jirtan. Warruma biyyaan baa jiru kanarraa keessaa itti ajamaa jirtanii. Akkasittuu ammallee kaara jiru hajamaa jirtan kachi hidhaa jiru dagattan malee. Maal keessa jira kan gaafan ittuma ajamaan jirani garuu wayita namni rakkatee gubate oo'an achi keessa cinca'e pilaastikii uffatee pilaastikiin sun oo'anuu nama baqa akkuma bubbileettiin tiiree fi kaaftee shamara achi keessa jira dhiira jira walitti makamee namni walitti makiinaa tokko yaabbattee yoo deemtuu yaa cinqamtee ilmi namaa wali oo'ee furu beeyta biyya arabaa biyya oo'aa kana keessatti nama akkasii walirra guuranii walirra ciisu sanii jiruu akkamii akka jiraatu kanarraa ka nyaanni hin jirre ka bishaan hin jirre akka itti isaan jiraatan atiin nagaa jirtu kun osoo sa'a takkaaf siidhanii akka obsitee teettu siif rabbitu beeka jechuudha. Waan godhan dhabaniif ta'an malee jaalataniitii miti. Ka osoo yoona ani hidhaa kana ofii arge biyya kana hidhamee ture hidhaa akkasiin hidhamne hidhaa seera qabeessa hidhame. Hidhaa kabajaa ka namni siin tuuyin ka nyaanni sa'aan sii kennamu ka kabajaa hidhame. Kama kabajaa san keessatti bulii 12 hidhamee bulii 12 san yaa rabbi asii ganna baasii jedhe. Waan tokko osoo gar tokko laalin biyyattii yaggala waan takka illee dalagaallee hin barbaadu waan tokko illee natti haftu duniyaallee